Shama daawwattoota FIV oduuf odeeffannoo mawaayitaa ta'an akka biyya keenyattis akka biyya alaattis wantoonni haarawaa maaltu jiru kan jedhu qindeeffannee istiidiyootti argamnee jirra. Oduuf odeeffannoowwan keenya kanaan sa'aatii 24 darban keessatti maaltu ta'e isa jedhu simbiraan keenya isinis nu waliin tura. Daraartuu Nagaashii fi Ayyaantu Tulluu si waliin turra. Ayyuumee maaltu jira kanarra? Egaa odeeffannoo kan biyya keessaa akkasumas immoo kan biyya alaallee qabannee istiidiyoo keessatti argamneeti jirra. COVID-19 wal qabate oduulee garaagaraa qabannee istiidiyoo keessatti argamneeti jirra. Meegaa oduu keenya har'aatiin kan biyya keessaadhaan jalqabnee oduu keenya kan itti fufnu ta'a jechuudha. Oduu keenya jalqabaatiin marii investimentii Itiyoo Ameerikaa qopheessummaa Afrikaatiin mana marii koorporeeshinii Ameerikaan gaggeeffamaa ooleetii jira har'a jechuudha. Guyyaa har'aa marii irra turanii egaa marii viidiyoo konfiraansiin gaggeeffamaa jiru ture kanarratti jechuudha. Miseensonni diiyaaspooraa akkasumas immoo koorporeeshinoota Ameerikaa damiiwwan industirii garaagaraa irratti bobba'an dabalatee namoonni 300 ol irratti hirmaataniiti turan marii kanarratti jechuudha. Egaan ministeerri deettaa ministeera maallaqaa Ifidirii Dr. Iyyoob Takkaalliin fooyya'insa dinagdee akkasumas immoo fooyya'insa biyya keessatti argame adeemsa laayibiraayizeeshinii mootummaa hojiitti hiikaa jiru irratti ibsa taasisanii turani jechuudha. Egaan mariin kun sa'aatii murtaa'aadha kan taasifameetii jiru jechuudha. Namoota hedduudha kan namoota 300 olidha kan marii kanarratti argameetii ture. Egaan Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Fitsum Araggaa Afrikaatti koorporeeshinii mana marii Ameerikaa sagantaa kana qopheessuu isaatiifis galateeffataniitidha kan isaan jiranii. Yeroo itti aanus egaa mana marichaa waliin marii wal fakkaatu gaggeessuuf fedhiin jiraachuu ibsaniitidha kan isaan jiran jechuudha. Mariin akkasii akka inni itti fufuu qabuu fi barbaachisaa ta'es egaa dubbataniiti jiru jechuudha. Egaan kanumaan wal qabatee dhaabbileen Ameerikaa fi miseensonni diiyaaspooraa carraa investimentii Itoophiyaan qabdutti akka fayyadaman waamichis dhiyaatee fi jira. Diiyaasporoota gara biyya bakkee jiranii investimentii akka isaan dhufanii biyya keessatti hojiilee garaagaraa irratti investimentii irratti hirmaatanii fi waamichi isaaniif dhiyaateera. Kanuma fakkaata oduun mariin isaanii guyyaa irra jechuudha. Egaa lammiileen Itoophiyaa gaa biyyoota garaagaraa jiran biyyoota Arabaa garaagaraa jiran egaa yeroo garaagaraadhaaf gara biyyaatti akka isaan deebi'an taasifameedha kan ture. Yeroo darban irrattis egaa namoonni hedduun egaa gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Kanumaan wal qabatee egaa Itoophiyaanonni 133 Beeruut irraa gara biyya isaaniitti nagaadhaan deebi'aniidha kan isaan jiranii. Lammiileen Itoophiyaa kunniin buufata xiyyaara idila addunyaa Boolee wayita ga'an ministeerri dhimma alaatti Daayiriktarri Jeneraala Waajjira Dubartootaa fi Daa'imman Aadde Almaaz Gabayyoo fi hooggantoonni hojii biiroo garaagaraa jiranis egaa bakka nagaan dhuftanii taasisaniifidha kan isaan jiranii. Bakka sana dhaqanii isaan fudhataniidha kan jiranii. Haga ammaatti egaa waliigalaan lammiileen Itoophiyaa 3289 Libaanos irraa deebisuuf qophiin jiru hundi egaa xumurameedha kan jiru. Egaa lammiileen Itoophiyaa egaa sababa garaagaraadhaan hojii barbaaduufis ta'uu mala sababa garaagaraadhaan gara biyyoota Arabaa garaagaraatti egaa imalaadha kan isaan turanii. Achitti immoo rakkinaa fi darara hedduutu isaanirra gahaatiin jira. Kanumaan wal qabatee egaa karaa biyyaatti deebisuudhaaf egaa yeroo baay'ee yaalamaa ture. Kanumaanis egaa al tokko lama sadiis egaa namoonni hedduun gara biyya isaaniitti galaniiru. Ammas kan galan caalaa egaa kan achitti hafan heddummina waan qabataniif fuuldurattis egaa namoota hedduu gara biyyaatti deebisuudhaaf egaa haaldureewwan jiru akka xumuraa jiranidha kan ibsame jechuudha. Egaa gara odeeffannoo keenya itti aanutti yommuu dabarru waqtii kana keessumattuu biyya keenya keessatti bakka garaagaraatti Oromiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti oomaan awwaannisaallee qe'ee namaa hedduu irratti qubachuudhaan midhaan hedduulleedha kan inni fixaatii jiru. Egaa weerara awwaannisaa ka'umsa bal'ina weerara awwaannisaa yaaddoo qonnaan bultootaa ta'uusaallee kan dubbatamaa jiru jechuudha. Qonnaan bultoota hedduun isaanii yaaddoo keessadha kan isaan jiran jechuudha. Bakka awwaannisi kun geessa akkasumas immoo bakka inni ga'ee jiruttis qoteen bultootni hedduun isaanii egaa yaaddoo keessadha kan isaan galanii jiran jechuudha. Weerarri hoomaa awwaannisaa kun aanolee Affaar akkasumas immoo Oromiyaa, Amaaraa akkasumas Tigraay akkasumas immoo bulchiinsa magaalaa Direedawaatti akka ta'e himameetudha kan jiru jechuudha. Bakka garaagaraatti illee akka inni garmalee baay'achaa jiru dubbatamaatidha kan inni jiru. Egaan bakkeewwan kanneenitti lafti hektaara miliyoona 4 ta'u qotameera. Kana keessaa egaa lafti hektaara 420 ta'u jechuudha. Miidhaan qaqqabee akka jirudhas kan dubbatameetii jiru. Egaa miidhaa hedduudha kan inni qaqqabsiisaa jiru hoomaan awwaannisaa kun bakkoota garaagaraa irratti jechuudha. Miidhaa guddaadha kan inni qaqqabsiisaa jiru. Egaa gara caalaatti yeroo yaaddu yeroo waqtii gannaa keessa ganni galuuf yeroo jedhu yeroo itti midhaan facaasan keessatti qotee bulaan egaa
waan manaa qabu sanyii manaa qabu hunda isaa baasee alatti facaasaa maaliif oomishan irraa argadha jedheetu abdiidhaan egaa kan inni alatti baasee facaasu gaani bara kanaas egaa kanatu dhufa jedhanii hiyyaanni waan manaa qaban sanyii manaa qaban hunda gaa facaasanii yeroon kun immoo yerootti waqtiin egaa midhaan oomishni hundi ga'ee gaatti sassabamu ture waqtii kanatti immoo homaan hawaannisaa gaa baay'inaan kan inni uummata hedduudha kan miidhe qotee bulaa hedduu gaddisiiseera qotee bulaan yeroo wanta oomishe sana immoo hin galchinetti immoo gaa biyyillee gaa beelaaf saaxilamuu dandeessi kanaan wal qabatee gaa homaan hawaannisaa bakka hedduutti gaa jalqaba yeroo waan bakkeewwan muraasa irratti ture kan inni mul'ate amma garuu saffisaan bakkeewwan garaagaraa iddoo yaadamne hedduu irratti gaa bal'inaan homaan hawaannisaa kun argamedha kan inni jiru kun egaa yeroo oomishni gahaa jiru kanatti gaa oomisha kana homaa isaan hambisu firii tokkollee keessatti wanti inni firiin keessatti hambisu hin jiru guutumaan guutuutti gaa kan inni barbadeessu kanumaan wal qabatee gaa ogeeyyoonni fayyaa ogeeyyoonni kana qoratanii gaa sababni isaa gaa jiidhinsa yeroo jiidhinsi jirutti rooba bara darbee fi bara 2018 fi bara 2019 roobeenni jiidhinsa tureenidha jiidhinsi sun immoo gaa yeroo taa'utti homaa hawaannisaa kana baay'inaan gaa akka inni wal horu harka sadii akka inni wal horu taasisa kan jedhu gaa kan isaan dubbataa hin jiranii ogeeyyoonni kuni haa ta'u garuu gaa yeroo gidduu kanatti gaa wanti biyya keenya mudate walumaa galatti barri kun barri darbees dabalatee koronaa vaayirasiinis homaa hawaannisaatiinis wal qabate yeroo itti gaa gaddi guddaan dhaga'amedha gaa kun waan akka beelaafillee gaa hin saaxilamne biyyi keenya abdii guddaa qabna homaan hawaannisaa qotee bulaa hedduu biyya keenyas namoota hedduu gaddisiiseera jechuudha. Egaa kanumallee homaa hawaannisaa kanallee balleessuudhaaf keemikaala adda addaa biifuu irratti illee kan argaman jechuudha. Akkasumas immoo xiyyaarotaan illee akka keemikaala adda addaa isa homaa hawaannisaa sanatti biifamullee taasifamaatii jira ta'uyyuu malee egaa haga ammaatti xiyyaarri homaa hawaannisaa kanarratti keemikaala biifuuf ta'ullee gaa akka hin taane dubbatamaatii jira ta'uyyuu malee egaa irratti akka hojjetamaa jirus ministeerri qonnaa keessattuu ministeerri qonnaa hojjetuu qabudha gaafa caalatti. Irra caalaattis jennee gara odeeffannoo keenya itti aanutti haa dabarru. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti yommuu dabarru COVID-19dhaan wal qabate jechuudha. Namootni Itoophiyaatti dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabaman keessaa jechuudha 63 kan ta'anii dhukkubbiin tokkollee akka irratti argamaa hin jirre Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa biyyattii beeksiseetidha kan jiru jechuudha. Egaan dhugumatti dhiyeenya as jechuudha namoota hedduu irrattidha kan vaayirasiin kun argamaatii jiru. Namootni irraanfachuus akka dagachuus akkasumas immoo akka nuffiirra jiru waan ta'eef of eeggannollee hir'isaniitii jiru namootni hedduun jechuudha. Haaluma kanaanis egaa namoota hospitaala ciisanii wallaanaman keessaa 1.4 kan ta'an kan kutaa wallaansa dhukkubsattoota garmalee dhukkubsatan keessa jiran jedheera ibsichi jechuudha. Hedduu namootni COVID-19dhaan qabamanii hedduu dhibamaa jiran illee akka jiranidha. Persentii 1.4 jechuun egaa baay'een isaanii garmaleedha kan isaan dhukkubii kun itti caalee akka jirudha kan mul'isu jechuudha. Itti aanaan daayireektarii Inistituutichaa Aschaaluu Abbaayina kan akka jiranitti jechuudha. Itoophiyaatti aanaalee hundattuu yoo xinnaate dhukkubsataan COVID-19 tokko ni argama jedhaniitidha kan isaan gabaasan jechuudha. Namootni biyyattii keessatti vaayirasichaan qabaman keessaa jechuudha 57 ta'an kan umuriin isaanii waggaa 15 haga 34 jidduutti argaman yoo ta'an kanneen du'an keessaa immoo 51.9 ta'an geessota waggaa 60 ol ta'uu isaanii ibsichi kan argisiisudha jechuudha. Egaan walumaa galatti COVID-19 namoota hedduudha guyyaa guyyaatti kan inni qabaa oolu akkasumas immoo lubbuun guyyaa guyyaatti ba'ullee biyya keenyatti dabalaadha kan inni deemu lakkoofsi namoota qabamee namootni lubbuun isaanii darbanis egaa guyyaa guyyaatti dabalaa akka jirudha kan nutti argisiisu jechuudha. Kana malees egaa baay'inni namoota vaayirasichaan qabamuun lubbuun isaanii darbanii 1.52 akka ta'u itti aanaan daayireektarichaa obbo Aschaaluun dubbataniitidha kan isaan jiranii. Haala baay'ina namoonni vaayirasichaan keessatti qabamuu ilaalchisuunis jechuudha magaalaa Finfinnee akkasumas immoo naannawaa Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, uummattoota Kibbaa fi Somaalee wal duubaa duraan akka isaan jiranidha kan isaan dubbatan jechuudha. Dhukkubsattoota vaayirasii koronaadhaan wal qabatee gaa yeroo jalqaba irratti argametti gaa mallattoowwan garaagaraa vaayirasiin kun argisiisuu danda'u jedhamee gaa mallattoowwan hedduutu taa'ee ture ho'ina qaamaa dhukkubbii mataa wantoota hedduu ture gaa akka mallattootti kan taa'amaa ture namni illee gaa yeroo ati qufaatu yeroo ati mataan dhukkube jettu ho'ina qaama keeddee ilaalee gaa sidheensa ture yeroo jalqabaa ture irratti amma garuu gaa adeemsuma keessaa vaayirasiin kun amala isaa jijjiirrachuudhaan gaa amma fedhe yoo ati illee dhukkubni vaayirasii kanaaf keessatti qabaatte
mallattoowwan jedhaman sana argisiisuu dhabuullee hin dandeessaa namni garuu ammarra caalatti namni miidhamaa jiru kan mallattoon argisiisne namni dirqama mallattoolee sana toofarratti eegaatiin jiru mallattoon sun ittuma mul'anne garuu namni sun immoo vaayirasii sanaan qabameedha kan jiru namni hedduun gaa sanaadha kan inni amma amanaatiin kan ofitti fudhachaa hin jirre kanumaan wal qabatee gaa namoonni hedduun gaa warroonni ogeeyyiin fayyaa namoota kana dhukkubsattoota kana wal'aanaa jiranii gaa namoonni hedduun kan homaayyuu tokko wanti isaan mallattoon tokko irratti hin mul'anne vaayirasii kanaan qabamanii jiraachuu isaanii kan ibsaniitiin jiranii walumaa galatti gaa vaayirasiin kun egaa biyya keenyattis biyyawwan gurguddoo jedhaman keessattis egaa tatamsa'inni isaa gaa kan duraarra caalaa gaa akka haaraatti kan inni dabalaatiin jiru. Egaa dhugumatti akkuma duratti kaastii jechuudha jalqaba mallattooleen adda addaallee namootni koovidiidhaan wal qabatanii qabamanis jechuudha mallattoo adda addaa kan isaan argisiisanii ammatti ammoo kan namni mallattoo kan argisiisullee hedduun akka hin jirre kan kaa'ameeti jiru. Egaan kanumaan wal qabatee ministeerri fayyaa biyyattii Dr. Liyaa Taaddasaa gama isaaniitiin osoo fageenya hin eeggatiin akkasumas immoo maaksii hin keewwatiin tajaajila kennuu fi tajaajila argachuun waan saaxilamummaa vaayirasichaa dabaluuf of eeggannoo olaanaa akka taasisuu qabu hundumtuu jechuudha bakka jirutti of eeggannoo cimaa akka taasisuu qabudha kan isaan dabarsanii jiran jechuudha. Ammallee of dagannaa fi of eeggannoo taasisuu dhabuun waan mul'atuuf kunis dhimma gatii nama kaffalchiisu waan ta'eef egaa namni kamiyyuu of eeggannoo qaba jechuudhaan irra deddeebiidhaan kan isaan dhaaman jechuudha. Qaamolee hawaasaa hundi akka of eeggatan akeekkachiisanii jiru jechuudha Dr. Liyaa Taaddasaa. Egaa walumaa galatti gaa qaamni hundumtuu gaa ofiisaaf jedhee of eeggachuudha kan qabu iddoo namoonni baay'atanitti wantoota barbaachisanii wantoota vaayirasii kanarraa isaan ittisuu danda'u hunda gargaaramuu qabu. Gaa biyya keenya keessattis gaa walumaa galatti gaa namoonni vaayirasii kanaan qabamanii 91,120 kan immoo lubbuu isaanii dhaban namoota 1,377 kan immoo dandamatan namoota 44,127 gaa yeroo gidduu kanatti gaa yeroo koronaa vaayirasiin biyya keenya galeetti gaa doktaroonni hedduun egaa yaalii irra jiru of kennanii gara maatii isaaniitu hin deemne yeroo vaayirasiin kun biyya keenya keessattis mul'ate akkuma addunyaatti egaa jalqaba saaxilamoo kan turan egaa ogeeyyii fayyaadha. Ogeeyyiin fayyaa of kennanii ijoollee isaanii maatii isaanirraa ba'aniidha kan isaan achitti galanii egaa dhukkubsattoota kana kan isaan yaalaa turanii kanumaan wal qabatee egaa oduu gaddaa jiruun egaa hospitaala Qiddus Phaawulositti hojjettu kolleejjii wal'aansaa fi faarmaasistii olaantuu kan taate Aadde Almaaz Mitikuu boqotaniidha kan isaan jiran. Aadde Almaaz Mitikuu weerara vaayirasii koronaa yeroo biyya keenya galaa turetti egaa of kennanii maatii isaaniirraallee adda ba'uudhaan iddoo dhukkubsattoonni jiranitti egaa dhukkubsattoota kana kan isaan yaalaa turanii tuma isaanii yaalan egaa sanumaan egaa vaayirasiin kun isaan qabachuudhaan egaa deebi'anii isaanillee yaalirra turanii raafayyuu wanta hin dandeenyeef egaa kan isaanii lubbuun isaanii bahee egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Keessattuu egaa dooktaroonni of kennanii gidduu yeroo koronaa vaayirasii mul'atetti kan isaan yaalaa turanii biyya alaattis egaa yeroo jalqabaa Biraaziilittis Xaaliyaanittis egaa baay'ee kan miidhamaa turaniyyuu egaa dooktaroota turanii egaa waaqayyo lubbuu isaanii amaaru jenna. Egaa kun egaa kan miidiyaa irratti beedha kan nuti haasofne malee guyyaa guyyaatti illee bakka garaagaraatti jechuudha ogeessotni fayyaan sababa COVID-19dhaan egaan ofii isaanii irra darbaa jechuudha maatii isaaniif dhiisanii jechuudha gara naannawaa hospitaala yookaan buufata fayyaa deemuudhaan kan isaan ogummaa isaaniidhaan uummata tajaajilaa turan jechuudha. Egaan utuma uummata tajaajilanii maatii dhiisanii baay'ee ulfaataadha sababa COVID-19dhaan maatiirraas adda baanii yaalallee namaaf jechuudha gargaarsaaf yaala hedduudha kan isaan taasisaatii turanii. Egaan isaan kun warroota maqaan isaanii dhaamedha malee hedduun isaanii immoo kan immoo lubbuun isaanii sababa COVID-19dhaan lubbuun isaanii darbu hedduudha. Egaan maatii isaaniif akkasumas immoo uummata lammii biyya keenya hundumaaf jajjabina hawwaa gara odeeffannoo keenya ittaanutti dabarra. Odeeffannoon keenya ittaanus egaa COVID-19dhaan wal qabateeti addunyaa irratti sababa COVID-19dhaan lubbuun hagamiidha kan ba'e akkasumas immoo namoota hagamiidha hagammaatti immoo kan vaayirasii kanaaf saaxilamanii kan jedhu yommuu ilaallu egaan hagammaatti addunyaa irratti jechuudha namootni miiliyoona 41 ol vaayirasii koronaadhaaf saaxilamanii kan vaayirasiin kun irra turedha jechuudha. Egaan isaan kana keessaa immoo namootni lubbuun isaanii dhabanii namoota miiliyoona 41 keessaa namootni miiliyoona 1.1 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeetidha kan jiru. Akkasumas immoo egaa vaayirasii kanaan qabamanii guutummaa guututti immoo kan vaayirasii kanarraa dandamatan jechuudha hagammaatti namoota miiliyoona 41 keessaa
miiliyoonii 30 tuqaajaa vaayirasii kanaan qabamanii kan guutummaa guututti dandamatan ta'u odeeffannoon keenya nutti argisiisa jechuudha. Walumaa galatti egaa COVID-19 eenyuun ijoollee osoo hin jedhin akkasumas immoo namoota guddaa osoo hin jedhin hiyyeessa sooressa osoo hin jedhin nama tokkollee osoo adda hin qoodin vaayirasiin kun nama kamiifiyyuu hin hilu. Egaan akkuma Dr. Liyaa Taaddasan jedhanillee gatii nama kaffalchiisuu kan danda'udha vaayirasiin kun. Kanaafiyyuu egaa of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu qabna jecha. Gara odeeffannoo keenyatti aanutti dabarru. Odeeffannoo keenya gama biraadhaan egaa Chaayinaan talaallii COVID-19 kana argadheera jechuun ishee yaadatama yeroo darban keessatti biyyoonni immoo hedduun talaallii kana fayyadamuudhaaf kan barbaadanii fayyadamuuf waliigaltee mallatteessanii sun jiru. Kan immoo talaallii kanatti kan itti hin amaniin illee hafan biyyoonni hin jiru. Biraaziil gaa biyyoota keessattuu amma gidduu kana vaayirasii koronaadhaan baay'ee miidhamaa jiran keessaa tokkodha. Akkuma addunyaatti Ameerikaa fi Indiyaatti amma sadarkaa sadaffaa irratti kan isheen vaayirasii kanaan baay'ee miidhamaa jirtu. Akka haaraatti illee deebi'ee vaayirasiin kun biyya sana keessatti kan inni mul'ataatiin jiru. Akkuma waliigalaatti qondaaltonni Biraaziil sagantaa madiinummaa qaama lammiilee biyyattii gabbisuu keessatti kan qabame keessaa tokko talaallii Chaayinaan hojjette Coronavac jedhamu kana dhaabbata baayooteknooloojii Sinovac jedhamu hojjetamuu fayyadamuudhaaf kan isheen jettu. Biyya Chaayinaa waliin silgaa waliigaltee mallatteessuudhaan qoricha kana fudhattee gara lammiilee ishee geessuudhaan talaallitti galuuf illee akka isheen fedhii qabdudha kan isheen ibsite. Egaa kunis jalqaba ji'a amajjii bara 2021 irraa eegalas jedhameetidha kan jiru. Bulchaan Sao Paulo Joao Dorio akka jedhanitti mootummaan federaalaa talaallii Coronavac doozii miiliyoona 46 bituuf waadaa galeera jechuudha. Kan isaan dubbatan jechuudha bulchaan kuni sagantaa madiinummaa qaamaa yookaan dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaama gabbisuu jalqaba bara 2021 ji'a amajjiirraa eegaluu danda'a jechuudha kan isaan dubbataniitii jirani. Kun immoo egaa akka addunyaatti weerara vaayirasichaa ittisuuf tarkaanfii bu'uuraatis jedhameetidha kan jiru. Egaan Biraaziil biyyoota weerara koronaa vaayirasiin daran hubaman keessaa ishee tokkodha. Namoota hedduu sababa COVID-19dhaan dhabdeetti akkasumas immoo namootni biyya sana keessa jiraatan hedduun isaanii illee dhibee kanaaf saaxilamaniidha kan jiran jechuudha. Namoota qabaman miiliyoona 5.3 qabaachuudhaan USA fi Indiyaatti aantee akkuma duratti jettee sadarkaa sadaffaa irratti yeroo ammaa kana kan isheen argamtu. Egaan lakkoofsa namoota du'anii jechuudha. Biraaziil keessatti namoota 155,055 qabaachuudhaan ammoo USAtti aanuun lammaffaa irrattidha kan isheen jirtu. Namoota lubbuudhaan dhabdeen immoo lammaffaa irrattidha USA itti aantee kan isheen argamtu jechuudha. Talaalliin Chaayinaa Coronavac kan dhaabbata Sinovac baayooteknooloojiidhaan fudhachuuf yoo ministeerri fayyaa biyyattii hayyamedha mirkaneessedha jechuudha. Kan isaan dubbatan egaa Biraaziil sagantaa madiinummaa qaamaa gabbisuuf qabattee jirtu keessatti jechuudha. Gosoota talaallii lamatti dhimma ba'uuf jirtis kan jedhamaatii jiru jechuudha. Biyyattiin talaallii Yuunivarsiitiin Oksfordii fi dhaabbati oomisha qorichaa AstraZeneca jedhamu waliin hojjetteenis fayyadamuuf karoora qabdi jechuudha. Kan isaan dubbataniiti jiru jechuudha. Karoora qabatteetidha kan isheen jirtu. Talaalliin kun Tarkii fi Indooneeziyaa keessatti yaalamaa jiras jechuudha. Odeeffannoon keenya nutti argisiisa. Gara odeeffannoo keenyatti aanutti dabarru. Odeeffannoo keenya gama biraatiin egaa yeroo garaagaraatti pirezidaant Tiraamp Chaayinaatiin qeequudhaan yeroo baay'ee wal qeeqaa turanii yeroo jalqabaa COVID-19 Chaayinaa keessatti mul'ate irraan kaatee egaa pirezidaant Tiraamp Chaayinaatu vaayirasii kana oomisheessa jedhuudhaan egaa Chaayinaa waliin egaa yeroo baay'ee egaa wal qeeqaa turaniiru. Chaayinaa qeequun kan beekaman pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyattiitti herreega baankii akka qaban New York Times gabaaseedha kan jiru. Egaa namoota hedduutti ajaa'iba kan ta'e too Chaayinaatiin qeeqaatiin jiranii akkamitti baankii biyya sanaarraa modeetti maallaqa qabaatu jedhuga namoota hedduutti gaafii ta'eera. Kun kan beekame egaa gidduu kana falmiirra kan isaan turanii pirezidaantummaadhaa fi Doonaald Tiraamp fi Joon Baayiden gidduu kana mormii pirezidaantummaarra jiru. Guyyoota 12dha kanaaf egaa eenyu akka mo'atu illee beekamu baatus gammaatti guyyaa 12 hafee kana gidduutti kan pirezidaant Tiraampis Joon Baayidenis yeroo qorataman keessatti kan wanti kun ifa bahuu danda'e. Haa ta'u garuu herreegni baankichaa bulchiinsa hoteelaa pirezidaantii idil addunyaa jala jira jedhameera. Bara faranjoota 2013 haga bara 2015tti gibira naannoo akka hin kaffalamne illee argisiisa jedhameera. Dubbii himaan Tiraamp herreegni baankichaa kan banamee fi Eesiyaatti hoteela banuuf haala dandeessisu kan fayyadudha jedhaniiru. Kan
kanumaan wal qabatee namoonni hedduun akkamitti haala kamiin kan pirezidaantii Tiraamp Chaayinaatii baankii herreegaa qabaachuu danda'an jedhu akka qeeqaatti illee ka'eedha kan inni jiru. Pirezidaantii Tiraamp yeroo garaagaraatti Chaayinaatiin qeeqaa jiranii baankii Chaayinaatii immoo herreegaa qabaachuun isaanii namoota hedduutti ajaa'iba ta'ee jira jechuudha. Oduu keenya xumuraa kan qabaniin jechuudha waa'ee Tiraampii fi Joo Baayidenidha. Egaan dhiyeenya kanatti guyyoota muraasa boodadha kan filannoon gaggeeffamu jechuudha. Egaan lammiileen USA guyyaa filannoo nama isaaniif ta'u Doonaald Tiraamp fi Joo Baayiden keessaa nama isaaniif ta'u kan isaan murteeffatanii kan isaan baran jechuudha. Guyyaa filannoo guyyaa xumuraa sanadha. Egaan namootni hedduun akkuma addunyaatti namoota USA keessa jiraatan akkasumas immoo namoota gara sana jiraatan osoo hin taane akkuma addunyaatti illee Joo Baayiden immoo kan injifatu Doonaald Tiraamp jechuudha. Namootni hedduun gaaffii keessa seenaniitii jiru. Egaan isaanis wal mormii guddaadha kan isaan kaasaatii jiranii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garee addaa dhimma duula farra koronaa vaayirasii irratti hojjetu dhuma amajjii darbee keessa hundeessuu himuuttidha kan isaan jiranii. Amma nageenya uummataa fi uggura kaasuu irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsaadha kan isaan jiran jechuudha. Doonaald Tiraamp maallaqa doolaara biliyoona 10 ramaduun wallaansaa dhibee COVID-19 irratti xiyyeeffatanii akka hojjetaa jiranis himaatidha kan isaan jiran jechuudha. Egaa wal falmii fi wal morkii keessadha kan isaan jiran Joo Baayiden waliin jechuudha. Egaa asiin immoo Joo Baayiden kan isaan deebii isaan laatan jechuudha. Namoota hedduudhaan kan isaan odeessanii nama vaayirasichaan qabamee fi hin qabamne adda baasuuf mala dandeessisu akka biyyaatti diriirsuun fedha jechuudha kan isaan dubbatan jechuudha. Egaa wal morkii fi wal dorgommii hedduu keessa jiru lamaanuu jechuudha lachuu. Kanumaan wal qabate jechuudha Joo Baayiden qondaalli kun giddugala qorannoo 10 tokkoon kutaalee biyyaa USA keessatti hundeessuu fi tajaajila qoratamuu bilisaan kennuuf karooras qaba jechuudha kan isaan dubbatan jechuudha. Egaa lachan iyyuu waan hedduudha kan isaan dubbataatii jiran jechuudha. Baasanii guyyoota muraasatu isaan hafee waan ta'eef uummatis egaa lachan isaanii dhaggeeffachuuttidha kan isaan jiran jechuudha. Akka biyyattiitti maaskiin yookaan haguuggiin funyaanii fi afaanii dirqama ta'uu qaba jedhas jechuudha. Joo Baayiden kan isaan dubbatan jechuudha. Wal morkii guddaa keessa seenaniitii jiranii. Achiin Tiraamp Chaayinaa waliin wal qeequu asiin immoo Joo Baayiden waliin illee dorgommii cimaa keessadha kan isaan seenaniitii jiranii. Egaa eenyu akka injifatu illee guyyoota muraasa booda kan barru ta'a jechuudha. Egaa keessumatti yeroo pirezidaantummaadhaa fi namoonni hedduun yeroo hirmaatanii wantoota isaan kananan taasisa jedhanii uummata fuulduratti ba'anii falmii isaan taasisan. Egaa falmiidhaaf irra kan darbee waan dhuguma hojiitti jijjiiruuf hin fakkaatu. Irra caalaa ani kananan taasisa kananan fidaa jijjiirama akkasiin fidaa jijjiirama kananan fidaa sun immoo akkasumatti fiidbaakii garaagaraa waliin kennuudhaan yeroo itti uummata biratti haasa'an jira. Uummannis yaada isaan kennan irraa ka'ee nuti kan barbaannu kana jijjiirama kana nama nuuf fiduudha jedhanii karaa filannootti kan isaan galanii. Pirezidaantii Tiraamp fi Joo Baayiden gidduutti kanumatti taasifamaatiin jira. Pirezidaantii Tiraamp kanumaan wal qabatee yeroo mormii isaaniitti jijjiirama qilleensaa wanti jedhu hin jiru dharaadha. Maddeen anniisaa hin haaromfamne babal'isuun fedha boba'aa fi gaazii baasuufis karooraan qaba. Haala kanaan eegumsa hojii ga'umsa naannoo dura dhaabbatuudhaan isaan yeroo kanatti waliin morkii taasisaadha kan jiranii. Namoonni hedduun akka isaan hojii argatan nan taasisa jedhanii gajjoota gidduu kanatti baay'ee kan isaan wal mormaatiin jiranii. Eenyutu immoo atasa jedhuu fi mee guyyaan isaa ga'ee arguun hin oolu. Eenyutu immoo isa jedhee hojiitti hiikee uummata isaaf hojjetee uummata gammachiisan jedhus inni inuma fuulduratti inuma argama gaa. Egaa deebisanii immoo Joo Baayiden kan isaan jedhan jechuudha dabalataanii galiin guyyaan lammiileen argatan inni xiqqaan sa'aatiitti kan amma jiru doolaara 7 fi 25dha. Amma garuu gara yoon nan filatama ta'e immoo gara 15tti akka guddatu fillee nan hojjedha jechuudha kan isaan dubbatan jechuudha. Wal qeeqaa akkasumas immoo dorgommii keessallee wal galchaatidha kan isaan jiran nuti. Egaan odeeffannoo keenya har'aa asumarratti goolabneetidha kan jiru. Odeeffannoo keenya kan baargamaa akkasumas immoo kan biyya keessaa walitti guuranii istuudiyoo keessatti kan isin biraan gaa ture kan agammaatti daawwattan fakkaata ture. Kan isin faana turre ani Ayyaantu Tulluu fi Daraartuu Nagaash waliin ta'uun gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammii nu faana ture. Qophiileen FIB kabroonatti fufuu isaan waliin turtii gaarii.